Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo jiruuf jireenyi keessan alaamanni sa'a namni keessan nagayaa eeyyeen egaa hordoftoota keenya qaalii har'as akkuma yeroo biroo qophii tokkoon dhufneerraa hamma dhumaatti hordofaan affeerraa keenya qophiin keenya har'as haadholiin Tigraay hamma yoomiitti beelaa fi waraanaan dararamuu jetti kaabinoota wayyaanee fi bu'aa haadholii Tigraay wayyaaneen waggoottan 27 darban keessatti biyyattii kana kallattii hin taanetti oofaa turuun ishee ni yaadatama. Dinagdeen biyya keenyaa kan ol guddachuu qabu akka mataa goraa gadi ilaalaa yeroo dhalli namaa gaaffii tokko malee itti ajjeefamee itti dararamaa ture ta'uu kan wal nama gaafachiisu miti. Wayyaaneen waggaa 27f of tuuluu barte kan hacuuccaa fi ukkaamsaatti amantu aangoo irraa buutee illee of tuuluu ishee ibsachuuf obsa mootummaa kanaa qoruuf waraana bante. Waraana kanaanis kan miidhame uummata Tigraay miskiina malee orma akka hin taane dararri amma haadholii Tigraay fi daa'imman Tigraay irra gahaa jiru ragaa guddaadha. Oromoo yemmuu mammaaku quufan malee hin utaalanii utaalan malee hin cabanii jedha waa malee miti. Quufni dulloota maqaa uummata naannoo Tigraayin daldalanii bu'aan isaa gaaga'ama daa'immanii haadholii fi ol deemtuu naannoo Tigraay bu'aa caala darara keessa deddeebi'uu taate. Yaa jamaa siyaasni dukkanaa maraamartoodha. Kaaniif dirree gugsaati, kaaniif immoo dirree boo'ichaati. Kaan gammachiisti, kaan immoo faayidaa dhorkattee mufannaan guutti. Dhugaa dubbachuuf TPLF bara Itoophiyaa bittetti uummata Itoophiyaas ta'ee uummata naannoo Tigraay ni fayyadde osoo hin taane silmii taatee dhorte. Dinagdee biyya keenyaa xuuxxee onsitee akka beelladaatti hawaasa beelaan daandii gubbaatti kuffiste. Bu'aan kun hawaasa biyya keenyaa qofaa hin miine. Hawaasa nan qabsaa'aaf jedhu uummata naannoo Tigraay gammoojjii Taambeen irraa kaasee kaayyoo isaanii kan fudhachuu dide hunda akka baalaatti harcaasaa as gahe. Uummanni Tigraay bara qabsaa'e hundatti nama isaaf qabsaa'u nama daabboo akka inni nyaatee bulu godhu osoo hin taane jaarraa hunda nama harka isaan abidda qabatutu isa mudachaa jira. Keessumaa kan TPLF kan adda isa taasisu immoo faayidaa dhuunfaa isaa yookaan dhaabbatuma isaatti qaama bu'u hunda gara laafina tokko malee tarkaanfii irratti fudhachuu isaati. Hacuuccaa, dararri, beelli waraanaaf osoo hin geenye akka saawwaatti oofamuudhaan waraanaaf qopheessuu daa'immanii qolee uummata Tigraay irraa buusuun kan danda'amu gaafa miidhamuun hawaasichaa miidhama keenya jennee yaannudha. Yeroo ammaa kana naannoon Tigraayis ta'ee uummanni Tigraay hacuuccaa guddaa jala jira. Naaf dirmadhaa jechuuf sagaleen isaa ukkaanfamaadha. Bahee yaada isaa ibsachuu hin danda'u. Yoo wayyaaneedhaan morme kan isa mudatu ajjeechaa gara jabinaati ukkaanfamuudha. Yaa hordoftoota keenya miidhaan TPLF yookiin wayyaaneen biyya keenyaa fi hawaasa keenya irraan gahe gantummaa qofaa miti. Biyyoota seenaadhaan Itoophiyaa waliin diina ta'an waliin harka lafa jalaan walitti hidhachuudhaan Itoophiyaa diiguuf dhakaa danda hunda kaasaa boolla awwaalchaa qopheessaa oolee bula. Olola waggoottan 27 itti fayyadamaa ture fayyadamee biyya bittinneessuuf kaata. Sanas ta'ee kana namni uummataaf qabsaa'u beelaaf saaxilee hawaasa qabsaa'uuf dararuu TPLFis ta'ee shanee biyyan ijaara jedhanii eeguun gaalaan qaawwa ilmoo keessa bahi jedhanii ajajuu taati. Yaa hordoftoota keenya shanees ta'ee TPLF faayidaa dhuunfaaf warra ijaaramanidha. Gocha gara jabeenyaa dhala namaa irratti hin raawwatamne warra dhala namaa irratti raawwatanidha. Haati Tigraay ni boossi. Nama nyaataa fi juuntaa wayyaaneetu darara hamaa irraan gahaa jira. Oromiyaa bal'oonis ergama wayyaanee kan fudhatte abaa'oo shaneedhaan tasgabbii dhabaa jirti. Bakka wayyaaneen jirtu abaa'oo shaneen jirti. Lafa abaa'oo shaneen jirtu immoo nageenyi tasgabbiin tokkummaan hin jiru. Abaa'oon shanee wayyaanee jalatti guddattee Oromiyaa dirree rakkinaa gochuuf badii dhala namaa irratti hin hojjetamne hedduu hojjechaa jirti. Uummanni Oromoos rakkoo haadholii fi daa'imman Tigraay keessa jiran irraa barachuun abaa'oo shanee balaaleffatee itti duulee of keessaa buqqisee nageenya isaa mirkaneeffachuun Oromiyaa akkuma maqaa ishee misooma isaa finiinsuun badhaatuu fi laliftuu gochuu qaba. Yeroon ammaa yeroo murna nama nyaataa kana qolee uummata keenyaa irraa buusnudha. Kottaa diinni addaan nu qoodee keessa keenya ormaaf banee diina addaan nu qoodduuf nu saaxilaa jira. Kanaaf haa tokkoomnu. Irree tokkoomeen uummata dararamaa jiru qolee uummata keenya irraa haa buusnuun dhaamsa keenyaa fi waamicha keenya waamicha jaalala biyyaati. Waan nu hordoftaniif galatooma isiniin jechaa hanga qophii biroon walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu miidiyaa laayik sheer gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya.